gootonni Oromoo hedduu isaanii akka Taaddasaa Birruu akka Badhaa Dilgaasaa akka Waaqoo Guutuu hedduun lakkaa'amee hin dhumne biyya tana ijaaruudhaaf moo salphumatti tapha aarsaa ta'an ijaaruudhaaf jechuudha. Warra keenya tajaajiluudhaaf biyya keenya tajaajiluudhaaf alagaa dhaalamuurraa afnee waan keenya fi biyya abbaa fi akaakilee fi abaabilee keenya dhaloota keenya dhufu dhaalchisuudhaaf ijaarramne. Kaayyoon keenyas kan amantiin keenyas kan. Ayyaanni kun ayyaana milkiin waa ta'u. Gugubaa hamaa geellee haa qabu. Gaadaa hamaa mogolee haa qabu. Qalbisaa qalbii hamaa nurraa haa qabu. Ilaalaa akka malee nurraa haa qabu. Dubbataa arrabni isaa hamaa nurraa haa qabu. Akka dachii keenyaan taane nurraa haa qabu. Akka dhaloota keenyaan taane nurraa haa qabu. Akka sagantaa keenyaan taane nurraa haa qabu. Akkuma dhaloota keenya akkuma sagantaa uummata Oromoo hin taane hunda haa qabu. Qabee nutti gad hin dhiisin. Qabee nutti gad hin dhiisin. Oromoo wal taasisi. Abbaa biyyaa nu taasisi. Abbaa waan keenyaa nu taasisi. Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa wal taasisi. Waan keenya irratti abbaa nu taasisi. Oromoo alaa ol yaasi. Galmatti wal taasisi. Nu gataan bul. Nagaa bultanii. Nagaa bultan. Baga fuula ifaadha wal agar. Tole baga ayyaana hundeeffamaa waggaa ja'affaa muddee 25 fi 26 galma amantii waaqeffannaa garba gurraachatti kabajamuun illee nu gahee akka walii galaasitti gammachuu hedduu nutti dhagahama. Maalii fi wantoota hedduu keessa dabarree ayyaanuma kanallee qopheessuudhaaf wanti akka mudannootitti mudatee waan hin jirree fi waan san hunda keessa dabarree guyyaa har'aa kana ga'uu keenya fi akka walii galaasitti guddoon gammadaa. Kanaaf baga fuula ifaadhaan walitti dhufneen isinii jira jechuudha. Ammallee irra deebiidhaanii dhaloonni kaabaa kibba bahaa dhihaanii qoree gufuu tokko malee fuula ifaadhaan baga walitti dhufnee baga nutti dhuftaniin isinii jira jechuudha. Kanaaf gara abbaa adeemsatti isin deebisee waan dhaggeeffataniif horaa bulaa. Hundeeffama galma kanaa keessatti hundeeffama galma kanaa qofa osoo hin taane akkuma dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jechuun aarsaa jabduu fi waan silaa dirqama dhalootummaa namni bahuudhaan dhaloonni kun akka kanatti wal argee waliin jiraachaa jira. Saniin horii bulii jennaan jechuudha abbaa ayyaanotiin. Ani maqaan koo Eebbisaa Kinnee Araasaa naan jedhani. Gaheen hojii koo to'ataa dhaabbataati. Galmi irraa dhufe immoo galma Tulluu Ejersa Finfinnee magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Laaftoo aanaa 11tti argamu irraa dhufe. Abbaa galmoo kan lammaa bahii guutamaati. Buraayyuu irraa dhufe galma Gabarsaa Buraayyuuti. Kutaa odeeffannoo fi saquunnamtii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jechuudha. Gaheen kiyyaa gaduma teenyee dubbannaa. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa yoom hundeeffame dhaabbata akkamiiti? Kaayyoon dhaabbata kanaa maa inni? Hundeeffama isaa waggaa 6 xumuree waggaa 7ffaa keessatti sadarkaa maalirra jira? If durallee immoo maal hojjechuutu nurraa eegamu yookaan waan kaayyeffate kan yookaan kaayyoo isaa galmaan godhaaf maaltu nurraa eegama kan jiru kana gabaabsee ibsuu oguun barbaade. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaabbata yookaan jarmiyaa amantii uummanni Oromoo durirraa gaafa Oromoon biyya tanarratti yookaan Oromiyaa irratti fi akkuma Afrikaattuu jiraataa ture jarmiyaa ittiin jiraachaa ture jechuudha. Malee nuti waaqeffattoonni as jirru kuni waggaa 6 kana waaqeffannaa kan uumne osoo hin ta'in akka dhaabbataatti yookaan akka jarmiyaatti walitti dhufee ijaaramee uummanni Oromoo sagantaa isaatiin jiraachuu akka qabu dhaabbata hundaa'eedha jechuudhaan. Jarmiyaa amantii Itoophiyaa jennu immoo amantii uummata Oromoo yookaan amantii gurraachota Afrikaa ummanni kun kaleessa itti jiraataa ture alagaa fi sagantaan alagaa bu'uura haqa hin qabne takkaan ummata kanarraa diiganii akka Oromoon of hin taane akka wal hin taane darbeellee akka waan abbaa ofii hin ta'in barnootaan humnaan akkasuma humna ayyaantummaatiin waan qaban hundaan diiganii jechuudha. Dhaloonni keenya ummanni Oromoo kaleessa gaaf sagantaa kunirraa diigamu jaallatee osoo hin ta'in dirqameeti jechuudha kan sagantaan kunirraa diigame. Waan amma ummata beekaa ture kana ummata qabaataa ture kana ummata guddaa ture kana sadarkaa Afrikaatirraa kaasee sadarkaa addunyaa irratti of dhabsiisee akka saba tokkootti yookaan akka nama tokkootti ani nama ofiin jechuu dhorkee diigamuu jarmiyaa isaati jechuudha. Sabni tokko yoo amantii isaa diigame humni ayyaantummaa isaa waan diigamuuf saba yookaan nama ta'uu iyyuu hin danda'u jechuudha.
Saniif dhaloonni keenya kaleessa jarmiyaan kun irraa diigamee ayyaantummaan dhaloota keenya nurraa diigamee akka namaatti laalamuu dadhabee ni diigamnee jechuudha. Wal dhabee of dhabee waan isaa dhabee biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaa dhabee waan hunda dhabee jechuudha. Kanarraa ka'uun jarmiyaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa waggootaan 6 darbe hayyama argatee biyya kana keessatti yaa'ii waliigalaa Wallagga irratti gaggeessuudhaan jarmiyaa hundaa yommuu ta'u barnoota mataa isaatiin dhaloota isaatiin diinagdee mataa isaatiin dhaabbata akkuma addunyaa kanaattiyyuu of danda'ee of ta'uudhaan socho'aa jiru ta'uu dhaloonni keenya kamiyyuu quba qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Sochii haga ammaa taasiseenis galmoota gara haga 370 ta'u biyya kana keessatti banee jira jechuudha. Saniif walumaa galatti haga amma jiru kanaan yogguu kana ibsu kaayyoon dhaabbata kanaa maalinni gabaabinaan yogguu ibsu barbaadu kaayyoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yookaan jarmiyaa kana dhaloota keenya ummata Oromoo darbees ummata gurraacha Afrikaa jennu kana barnoota isaa heera gadaa barsiisuudhaan of taasisee wal taasisee waan abbaa isaa akka taasisuudhaaf jechuudha. Gootonni Oromoo hedduu isaanii akka Taaddasaa Birruu akka Badhaa Dilgaasaa akka Waaqoo Guutuu hedduun lakkaa'amee hin dhumne biyya tana ijaaruudhaaf moo salphumatti tapha aarsaa ta'an ijaaruudhaaf jechuudha. Kan ijaaruu dandeenyu moo waan keenya waan ta'eef ol ka'ee namoonni tokko tokko akka amma beeknutti warri beekaa ofiin jedhan nullee yoo beekaa jechuun ni baanne beekan nama waan ofii beeku nama of beekuu fi darbee nama waan alagaallee beekee dhaloota isaa ittiin jiraachisuumi. Wanni dhaloonni keenya kun jarmiyaa kana ijaarratee as ta'aa jiruuf biyya abbaa keenya heera keenyan kaleessa bakka irraa kufne waan beeknuuf borullee immoo bakka geenyu sana hin beeknaa jechuudhaan. Oromiyaan tuni kaaban haga tanaa geessu kibbaan haga tanaa geessu an jeenuu kenne waaqas miti. Qaroominaa fi sagantaa yookaan heera isaatiin uummanni Oromoo tolfate borus immoo eessatti akka deebinuu fi eessaaf akka deemnu waan beeknuuf jabaannee jarmiyaa keenya ijaarrannee dhaloota keenya waan keenyan bakka kalee kufe irraa deebisuu akka qabnu gabaabseen isinii dhaama. Silaa of ta'uu keessa jirra. Biyya abbaa keenyaa jirra. Dhaloota keenya bira jirra. Akka barbaannetti akka nuuf ta'utti akka abboota keenyaaf ta'utti waan keenya irraa dubbachuu hin dandeenyaa ture hin dandeenyaa. Walumaa galatti dhugumatti baga hundeeffama kana waggaa 6ffaa galma garba gurraachaa geenyeessin hin jechuudha. Waggaa 6 kana nama 15 taanee wal bira taa'uun aarsaa nama kaffalchiisa jechuudha. Aarsaa nama kaffalchiisa. Karaa keenya kana karaa guddicha kanarra nama 5 taanee deemuun baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Durriyyee baay'ee jedhamtanii maqaan hin jirre nutti bahee baay'eessaa. Warra abbootaan ergamne warra adda addaa jedhamneet waggaa 6 baranaa san injifannee kun hunduu bu'aa of ta'uti baga of taatan isin jedha. Akkasuma ture amma baay'ee kabajamtu miti. Abbaaf goofaree kechan kan amma waggaa laale gaaddisaa goofareen gaaddisa dhiira sidhanii ture. Isin kabaj jechuudha. Hunduu isin waliin kabajaniire odoo mataa mammartanii immoo bardurrii jedhanii namni hunduu harka isinirra kaa'ata. Finfinnee keessa amma waggaa goofaree biltee deemtu kaatti garagaranii ilaalan keessa gadi jedhanii. Waggaa immoo mataa mammaraa argani hin deemnu salaamnu dinya. Warri sun dantaa homaatis hin qabu saba hin qabu ofiin jedha. Saba ofii himachuun gadaantummaadha gadhummaadhaas hin jedha. Gadhee warra ofii hin beekne saba ofii hin beekne caaltu hin jirti hin jirtu jechuudha. Galmi garba gurraachaa gaafa gadi hundeeffamu waggaa 6 keessatti kin warra konyaa kana jala 15 ta'ee akka wiirtuu amantii waaqeffannaa godina Salaaleetti immoo 38 baga jiraattanii immoo laala aadaa keenyas duraa keenyatanis gadi deebiftanii isin jedha jechuudha lafa kanatti.
Aadaan keenya duudhaan keenya waggaa deebi'ee laftu kanatti illee roobni illee hin deebi'a. Gaantummaa illee hin deebi'a. Jireenyi illee qananiin illee waa hundi hin deebi'a mitire. Baga warra san taanee sinillee. Waan galma qabnuuf mitire waan jaarramne. Kanumaa walii galatti dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jedhamu waggaa eebbisaan nu ibsu. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaabbata amantiiti. Dhaabbata amantiiti ture? Dhaabbata amantiiti. Amantii waggaa jennuu maal? Akka Oromootitti amantii jennaan dhimma afaanitti, dhimma eenyummaati, dhimma seenaatti, dhimma gadaati, dhimma abbaa kiyyaati, dhimma haadha tiyyaa, dhimma warra jiruuti, dhimma jiruuti jechuudha. Dhimma gaafa namni jiru itti jiraatu dhimma haqaati, dhimma dhugaati. Kanaaf dhaabbanni keenya kun dhaabbata waan kana hunda deebisuudhaaf hojjetu. Dhaabbata amantiiti. Amantiin immoo of keessaa kan hunda qabachuu akka Oromootitti. Waaqeffannaatu dhimma afaan Oromootis jechuudha. Amantiin Oromoon qabu keessaa amma afaan Oromoo afaan amantii bakki itti ta'e galma qofatti. Daani'el Mangaagaa leencaa keechaa bahee yoo siin jedhamu afaan Oromooti kun. Garuu dhageechanii ture. Abboota keenya warra duraanii tan akaakiloota abaabiloota keenya odoo ta'e Daani'el nama ta'e loon ta'e hin beeku jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku. Daani'el jechuun afaan Oromoo ture makaadha jechuudha. Afaan qulqulluu warri keenya beeku warri lafa tana dhaalchise beeku sun afaan Oromoo asuma keessa jira. Caalaan jedhu yookaan maa? Caalaan Mangaagaa irrattaa keechaa bahuu danda'u. Inni nyaatamaa? Afaan jennaan asuma jira. Wanni jennuuf kan waaqeffataan tokko Oromoon tokko ilma isaa waggaa argatu hawwii ittiin argate san irraa ka'eetuma ilmi kan abbaatii ture hoo? Abbaan immoo akka itti maqaatti baafatu man qabu. Daani'el yookaan Gabramaara min jedhaan jedhamu? Hinduuta malee hin jettaan himmaati. Wanni jiruu namni barate amma Gabramaara yookaan Sillaasee jennaani waan lafarra kanarratti haftan jiru. Jiruudhaan duute ati nama biraa taate Oromoo hin jiru. Yoo afaan Oromoo kun dubbachuu baate, yoo aadaa Oromoo kana, yoo maqaa Oromoo kana qabaachuu baate, warra jiruun dhume taana jechuudha. Duguuggiin waan irratti taa'ame taana jechuudha. Waan kana jalaa baraaruudha jechuudha hojiin keenya. Hojiin nama tokko kayyaa gad dhaabbata kanaatitti galmis hoogganaan tokkos miseensi tokkos namni tokko gaafa waaqeffataa ta'u of ta'uu fi gaafa of ta'e immoo dhimma kana hojjetaa jechuudha nama tokkorraa ka'e. Galmi tokkos namni tokkos galmi 370 olii kunis hojiin isaa kana. Waan keenya lafa kanarratti gadi dhaabuudha. Waan keenya kanaaf jechuudha. Kanumaa miti kaayyoon keessan. Kan hojjechuu mitire. Laalkaa waan keenya dhabuutu jaalala nu dhabsiisa. Waan keenya dhabuutu namni hin barata. Maal jedhaa? Mee ati kaa abbaan kee dhugaan abbaan kee haqaa abbaa fuudhate yookaan abbaa biraa ta'anii hoggaa waan biraa achisii kaan abbaa asii kana laalkaa tamma dhiiftee bara dhoqqee irraa uumamte siin jedhani. Biyyoo irraa tafattafee si tolche waan jedhan. Dhiiftee ati abbaa kee iddoo caalaa fi badhaasa osoo taa'u iddoo ati asii toltuun osoo jirtu nama biraa waamte jechuudha. Gaddeemuun kanaa gadi hin jiru jechuudha. Of dhabuudhaaf ture kun? Of dhabuu. Baay'ee nama naarsu amma. Waan of taaneef aarra malee bara warra kaanii ammaa galata. Baay'ee nu kofalchiisaa miti amma nama kaanii naarsa baramma. Waggaan akkana jedhamu odoo nama wayititti akkana jedhe ni naarsa. Abboo abbaa kee waaqni kee kinoo isuma si dhalche kana. Yoo isarraa qofa eebba argatte, yoo isaa qofa ergamte, yoo isa qofa jiraatte jireenyi kee ilma dhalfattee itti boontu, intala dhalfattee heerumsiifattee akaakilee fi abaabilee agartaa. Waaqni guddichi abbuma si dhalche kana faadhaa hoggaa ittee nama deema siin jedhu. Deema siin jedhu. Mi waaqa keenya xiqqaan warra keenya inni gammannaa miti dhamma yookaan akka abbaa keetti argamtee guddadhu ilma koo siin jedhu. Akka haadha keetti argamtee guddadhu ilma koo siin jettu Oromoon
santu nu jalaa haqamee galgala ganama haadhati fi abbaa keenya irraa abaarta guutu. Waggaa gadi baan ilkaan wal cabsina kamaan irree. Maaliif? Waggaatti teessee abaartu ni kofaltaati. Kolfitee baatee mitire balbala seekeetiin aboottuma ilkaan keessee cabsaan immoo. Abaarsa sana ofirraa haquuf warra keenya tajaajiluudhaaf biyya keenya tajaajiluudhaaf alagaa dhaalamuurraa afnee waan keenya fi biyya abbaa fi akaakilee fi abaabilee keenya dhaloota keenya dhufu dhaalchisuudhaaf ijaarramne. Kaayyoon keenyas kana, amantiin keenyas kana. Oromoon nama dhiibuu, nama tuquu heera qabaa mitire homaa jechuu miti. Abbaa beesin tuquu waan abbaan tokko qabus jalaa busheechi taate hin busheechitu. Garuu keen ta'u kiyya kanatti ta'a warra nuun jedhu saniin dhaabbadhachuuf ijaarramne nama. Hin eeyyamnu gateetti abbaa keenyarraa akka miila dhoqqeedhaan namni dhaabbattu hin eeyyamnu kana booda. Waaqa xiqqaa kiyya abbaan kiyya. Isin yoo akkasuma jire gaafa inni nu eebbise gaafa inni nu guddise nama guddaa taanee nagaa fi jaalala wal gidduudhaatti argannee jiraanna waan ta'eef san deebisuuf qoosa fi miti jechuudha. Oromoon erga cabe abaarsa malee tolli takkitti hin jiru. Oromoo gidduu hin jiru tolli. Akka ormi nu gorsuu fi akka ormi nu barsiisan itti simiti. Akka warri keenya nutti mutti akka warri keenya nu barsiisutti yoo gadi baane injifannee ol deemite. Waan ormi nutti kenne ol qabee ittiin yaadadhee uffadhee ittiin bareedee yoo hin taane fuula haati harka kiyyaan akkaatti na haxooftin gabbeen injifadhee ol deebuu danda'a jechuudha. Kana ofirratti beeku qabdu dhiiraaf dubartiin Oromoo. Kana immoo dhaloota keenyaaf illee himuu qabdu. Sobaa? Sobaa miti. Kanaaf ijaarame. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hoggannu kana galma amantii waaqeffannaa hoggannu kana. Har'a humne har'a miti. Akaakilee fi abaabilee keenya Boorana Abbaareen Oromoo qaba. Gurraachi Afrikaa akkasitti ture. Humnaan cabsanii humnaan waan isaa gachisiisanii gabbarsiisanii baa Oromoon waan Oromoo ta'eef baatee irraa hafe sana gurraachi Afrikaa hundi manca'ee sanyii isaa wallaalee alagoomee biyya biraa fedhee biyya isaa jibbee badee taa'u kana Oromoo didee hafe jechuudha. Oromoo didee hafe. Afaan Afrikaa baay'een isaa afaan biraatam. Sabni Afrikaa baay'een isaa saba babbareedaa yookaan luuccaa maal amanan bareedina hoggaa waan akkasitti himtaa jiran waan abjuu fakkaatu tokkotti fuuldura yaa'achi. Bareedina nama keetii hoggaa itti amma warra akkaatti ilaal callee faaya kana godhatee uffata aadaa godhatee ilaal akkaatti tattaa'u kana amma reefuma arguu qabne jechuudha waa galannaa qabu. Reefuma arguu qabne kanaaf wantoonni akka waliigalaatitti namni Oromoon kiristaanas ta'e islaamas ta'e waaqeffannaa jedhan se'an hin ta'uu jechuudha. Quba namatti qabuu miti jechuudha. Dhufanii laaluu, dhufanii baratanii yoo hamaa ta'e jibbuu, yoo gaarii ta'e deeggaruu, jajjabeessuu, yoo baay'ee gaarii ta'e isaanii of harkaa qaban san caala immoo akkuma keenya kanatti itti galuu. Kun heeraa mitire? Sirrii kun amma. Malee achi ta'anii waaqeffannaan san godhaa, san diigaa, waaqeffataa keechaa, qeerroo qofa jira, dargaggeettii qofa jira, qarree jira. Sodaadhee mootummaa wanna kana akkamitti ilaalaa hafuuftu akkasii afaan qabu nurra jira jechuudha. Miti? Maal tafee waan hafti takka ta'a harcaatu takka malee. Laal maaliif kaa? Anuma ana jedhee na himuu danda'uutu irra jira. Seenaa Oromoo, heera Oromoo, waan lafa Oromoo beekee yoo itti hime heerri gadaa Oromoo beekee fokkataadha yoo jedhe mirga qaba. Odoon beekin akkanumaan ture jechuun danda'u. Fokkataadha hoggaan siin jedhu of ta'uu fokkataadha hoggaan jedhu waan of ta'u kana. Of ta'uun warra ofiitiif ta'uudha jalqaba. Of ta'uun mataa ofiitiif ta'uudha. Of ta'uun walii ta'uudha. Hoggaan ani jedhu kun akkanumatti naamee wanni akkanaa kun ijoollee of ta'anii nagaa hin jiraanne fokkataadha yoo siin jedhe abbaa kee jalallataa jire. Of ta'uu jechuun nama balleessuudha.
Anu harkaa farsoota yoo namoota godhe harka kee gadi qabachuun inni irra jira. Sirrii moo sirrii? Sirriidha jechuudha. Kana jechuudha. Waaqeffannaa hoggaa jennu kaayyoon galma keenyaa hoggaa jennu addaa fuulee hoggaa walitti agarsiifne kanuma warra kee qarqaaru warra keetiif jiraachuu. Oromoo gaafa gadaasan, Oromoo gaafa abbaa fardaasan, Oromoo gaafa abbaa biyyaasan. Walta'iinsa agartee kiristaana hoo jettee Oromoon kiristaana tokko dhiiga kiyya. Inni duunaan anattu du'a. Inni bannaan anatu bada. Akkasi mitiree? Akkas. Waaqeffataa qofaa? Milkii waaqeffannaadhaa milkii Oromooti mitiree? Inni Oromoo mitiree lafeessaa? Oromoo. Lafeetta manna lafa tanatti dhugaa kanatti jechuudha. Haqa warra keenyaa san jechuudha. Lafee hoggaa inni mitiree? Kanaaf Oromoo taanan waan qabnu hunda waliin qabna. Waan namni sun waliin qabna. Oromoo ta'uudha gaaf ta'uun. Namni biraatti abbootaa haa ta'u deemee daa qabnaa rinu. Ookaitti namni tokko bakka biraa dhaqan bakka biraa bakkuma biraatti dubbanna malee gaarii miti reen gaarii. Namni of ta'e garuu wal ta'a namni wal ta'e waan mataa irratti abbaa ta'a malee waan namaa irratti abbaa ta'a tasiin jedhan. Barsiisaan akkaa jedhee nama barsiisee jiraare. Namni of ta'e wal ta'a. Warri wal ta'e abbaa waan ofitti ta'a. Waan namaa booji'aa nama of hin taane kaballaatti cuccufaa waan adda addaa wanni jedhu jiraare hin jiru. Hin jiru waan mataa qofa irratti. Kaayyoodha. Dhugaadha. Haqa Oromoo ta'e. San deebisuuf. Kanaaf Oromoo taanan Oromoodha. Dhala namaa taanan bu'uura dhala namaatiin. Haqni walirraa qabnu kanuma. Kana caalu jiraare? Haqni Oromoon lama wal biraa qabu Oromoo ta'uu isaatiif dire. Haqni Oromoo ta'uu keenya caalu jiraare nu gidduu. Oromoo ta'uu. Atis Oromoo ta'uu, innis Oromoo ta'uu haqa guddaa kana of biraa qabdan. Wanni waliin namnes waan kana. Wanni waan keenya irratti abbaan godhatu waan kana. Dhala namaa biraatis yoo ta'e immoo haqni walirraa qabnu dhala namaa ta'uu keenya. Nama ta'uu keenya hundi keenya. Nama. Ani saadaan qabaa? Yes. Inni saadaa qabaa? Qaba. Nan galchoo qabaachuu baases. Itti fee jechuudha. Itti feetaa? Harree miti jechuun naan qabdee itti feetu dhala namaa. Warra dhala namaatiif harree adda baasee beeku miire? Kanaaf harree geejjiba itti fe'attaa dhala namaatitti immoo fe'achuun cubbuudhaa abaartannee beennaa turene. Dhala keenyatti dhufaa hamaa of keessa finnu. Abaarta. Hojii keenyaa fi kaayyoo keenyaa ammana hoggaan irraa dubbadhee walumaa galatti inni biraa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa adeemsa mataa isaa qaba jechuudha. Qajeelfama hojii qabaa, karoora hojii hojjetutti illee qabaa, galmaa kaasee hanga dhaabbataatitti kurmaanaan guyyaarraa guyyaatti saganteeffannee hojjenna jechuudha. Asitti galmi kun durataa qaba miire? Durataa qabaa. Koree qabaa. Koree hojii raawwachiisu qabaa. Gama barnootaatiin hin qabaa. Gama faayinaansiitiin hin qabaa. Koreeleen nuyi qabnu kuni adeemsa hojii mataa isaanii qabu. Kanaan ala waaqumtuu odoo gadi bu'ee galma kanaan si babal'isaa yoo jedhe adeemsa malee hin ta'u. Hin ta'a? Hin ta'u. Wanni waaqaa gadi bu'ee yookaan waaqa ta'ee dhufee galma si babal'isuus si tolchus hin jiru suma mataa keessa. Waan Oromoon ta'e san akka Oromoodhaan taane Oromoon ta'e san hunda isaa balleechinee akka Oromoodhaa ta'uu qabu san akka Oromoon ta'uu qabu san taanee jiraachuuf jechuudha. Kanaaf hojjannaa miti ree? Kanaaf hojjannaa waggaa kana jennu wanni ittiin Oromoon saba guddaa kana ta'e wanni ittiin Oromoon biyya guddoo tana eeggatee biyya magariisaa godhee biyya gannaa bona quuftuu jedhee namni hunduu Oromiyaatti yajjiituu badhaatuu jedhee faartee dhiichisu kuni Oromoon heerumaan eeggatee ture yoo uftaanee keenya san baranne biyya teenya magariisa jaalala jira. Gannaa bona asheeta nuu rooba saan keenya sinnala
Mitire? Aannan isin dhunnaa jechuudha. Innis ofuma ta'uu keessa. Ofuma ta'uu keessa dhala. Of ta'u barnoota warra abbaa Oromoo kana barachuu. Barachuu. Yoo barnoota kana baranne jaalalli ilaala asuma jira. Harka keenya gubbaa. Yoo barnoota baranne walta'iinsi illee asuma ilaala asuma jira. Meeshaa alagaa tana gatiituma. Meeshaa warra abbaa Oromoo taatti deebi'aadhaa isin jedha. Sinii galee? Meeshaan alagaa Oromoo wal nyaachifti, wal wallaalchifti. Meeshaan Oromoo immoo Oromoo wal taasifti. Wal jala yaabti. Abbaa biyyaa gootillee jechuudha. Ilma meeshaa warra isaatiin gadi ba'e abbaa fi fuuldura yaabbachuu hin danda'u. Meeshaa warra isaa hoggaa jennu karaa barnootuma faadhaa ture. Afaanuma isaa faadhaa ture. Ni aaduma isaa faadha. Eebbuma isaa dhaamaa ture. Hin danda'u abbaa fi cabsuu hin danda'u. Si fuuldura hin dhaabbatu. Meeqa amma abbaa fi ati afaan Oromoo hoggaa dubbattu. Jecha itti dhabdaa hoo? Jecha itti dhabdaa? Yaada kee ibsachuu ittiin dadhabdaa? Abbaa fi sitti haasa'ee afaan Oromooti sitti haasa'ee sii galuu wayi didaa? Bakka sana keessatti wanni hin dhageenye wanni si jala dabree fi wanni ittiin injifatamtee sirra waa lakkaa'ee jecha Oromoo lakkaa'ee inni miliyoona guutee ati 900 irratti biraaftu hin jiraare? Meeshaa Oromootiin hoo gabbaate Oromoodha ufuma taata. Nyaanni nyaannoma fayyaadha waliin qaba ture? Wal qabata. Beekumsa keessatti. Nyaata irree si jabees, nyaata umurii si dheeres, nyaata sammuu kee qaroo si godhu laa, dammaqa. Fayyaa si godhu laa, irreen kee fayyaa, ba'aa, warra kee dote, hooqotte. Yoo sirbite lafa dhiittee tolchitu sirritti nyaata si godhu jira. Beekumsaa ture? Waan nyaata kanaa nyaatinaan hin jenne beekna. Roobee tolee ifa baasee aduu. Waaqeffataa waan nyaate hin gaafatu ture? Waaqa waan nyaattee waan nu deemu gaafatu hin qabnu. Garuu aannan itti arakee itti dhoofte umuriin ta'e hin gabaabbatti. Arakeen nama gubdii. Maddi ishee asii miti Oromiyaa tanaa miti. Umurii ishee gabaabsaa irree bakka nyaata si cufaa waan adda addaa si cufaa. Galtee jaartii kee jeeqtaa maatii kee jeeqta qabeenya badaadha laa. Beekumsa malee waan nutti hin qabu kana takkaa abjuudhaanis ta'e kitaaba Oromoo irratti hin jiru. Aannan ol garuu beekumsa illee hoggaa baratte waan dhageechi ni raafatu. Abbaaf beekumsa hin cabsu jechuudha. Jabbiin tokko baramoo immoo boosaan tokko asii gallakiftee dallaa kanarraa falfalama. Aannan takkas godhama. Maraataa seeta jabsiisan. Maraataa. Aannan takkas godhama. Aannan tilaal dallaa kanarraa isa baasetti hin argu lafa. Machi guddaadha. Irree guddaadha. Kanaaf aannan tana irraa fuudhan malee hin danda'an. Ganama shayii itti daa'imti malee aannan hin jiru. Waan sassan waan akkasiisan waan nutti modoon taane waan barnoota qabeenya warra keenyatitu tolaadha. Irree si cimsa. Foon hoggaa nyaata ka Oromoon dura ka foon asirraa katti daldalamtee hin tattee curee dura ogguma ba'uuti ishii fuudhetu maqaa jiru laal jaarsa Oromoo dur. Amma zilaalamni loon qaluun jiru hin gurgura. Kanuma godhee foon nyaataa fayyaadha beektaan mana yaala suudha keessa gaarras hin qabu sukkaar bashitaas hin qabu. Namni furfurdaan magaalaa kun amma dhibee 7 faa qaba beektaan. Furdaan makiinadhaan deemu kun furdaa kana oduu asii amma asfaaltii kana ariite. Onneen amma dhugaa jechuudha. Si hallayyaa kanarraa odoo gadi si darbanii wanni taatu hin jiru. Kanaaf laal fayyaa san hundi Oromoo tolche. Waan irree keenya kana qaama waan nu nyaannu garaan akka nu godhu don taane mataa keenya kan tolchu irree keenya kan tolchu. Oromoo itti guurran garaasa bakka
Kana waasan immoo waan nuti nimneef nyaata keenya nyaannee barnoota keenya barannee aadaa keenya qabannee waggaa gabbaanne meeshaa keenya keessaa tokko. Meeshaa biraa waggaa jennu haraqee waggaa waasii ol fuute malakkaa lama dhunnaa wallonta. Wallonta. Wal jibbita. Injiru waaqa waan akkasii. Tanatti warri of ta'uu kan hin xiqqeeffataa jiran waaqa kee oduu hin taane warra aanumatu si barsiisee sumanna barsiisee ture. Argaan asii miti ture. Nama aannan itti nama tokko oduu qorannaa goone amma waggaa 8. Isa tokkotti haraqee namatti kennaa. Shiroo waxii itti kennaa. Isa tokko immoo foon itti kennaa, aannan itti kennaa, damma itti guuraa. Waggaa 8 baranaa uf waggaa sun lafa dhaaba. Tek argaa jechuudha. Amma usin fuulduratti mul'anne mataa wayii lafa dhaa jechuudha. Dhugumaa akkasi. Uf jedhee lafaan nama. Kanammoo waan nuti oduun taanu waan agarru waan ta'e waan Oromoo wal barsiisa malee waan Waaqaa wal hin barsiisu Oromoon. Waaqni yeroo mati biiftuun baatee malli waajjira kana hoogganu hin beektu. Kanaaf furtuu kanan Waaqa kanatti qabsaa harkaa fudhadhaan qabdu. Ilma ga'e walitti fiddee intala geechi walitti finnaan ilma intala jidduudhuma baati. Ati ilmuma ga'e fuusifadhu intaluma geesse heerumsiifadhu. Kanaan ala waajjira waan san tolchu hin beektu. Qabsoo gootee bakka sanan taa'ee nama kana hooggana yookaan nama kana caalaa yookaan nama kana barsiisaa hin argattu dandeechee. Waan kana beekumsa akkasii meeshaa akkasiitiin jijjiiruun jajjabaadhaa jirra baga injifattanii isin jedhamu. Warruma akkanatti of ta'ee warra ofiitti tollee nu haa taasisu. Nullee haa ta'an. Ayyaantummaa warra abbaa Oromoo nu biraa jiraata. Kanaaf akka waliigalaatiitti hundeeffama tokko gaafa qabanyu seenaa dhuftee gaafa galmi sun dhaabbate irraa ka'ee bu'aa bahii keessa bahe yoo yaadachaa deemne muuxannoo achirraa arganne cimsachaa gufuuwwan dabarsine san immoo akka nuti hin deebineef of eeggachaa akka deemnuuf waan san yaadannaa. Kana gaafa jennu namni keenya dabaa maal jedhaa hundeeffama amantii waaqeffannaa asuma dhiyoo as fideet waan waggaa 6 yookiin bara kana gara 7ffaatti ceenu kana fa'aa se'ee akka itti fedhatu ittiin dhaloota burjaajessuudha wanta taa'amni jira. Waaqeffannaan sirni kun waan yeroo kanatti deebi'ee bakka kufe sanii olitti ka'e malee waan amma hundeeffamee miti jechuudha. Gaafa gurraachonni jiru waan jirudha.